tokkummaan baanan sun kan dhufuun karaa kanaan ture jechuudha. Arrantana maaliin qabadde isiniif dhufe warra gartee fakkeenyaa fi saba biraa tahan kan dhugaa Oromoodhaa qola irraa baasanii dubbatan taariikeenna yoo akkanatti dubbatuu dhabuutu mala jechuudha kan qola irraa baasanii dubbatan jechuudha. Warra gartee dhodhoisee maqaa Amaaraa fi Oromoo jedhee naggadaa jiru warra ammaa kanaafillee barumsa guddaadha ta'a jedheetti yaada. Kanaafuu isinis mee dhageeffadhaati walitti deebina kan jalqaba irratti isa kana jechuudha. ኦሮሞ የሚባል ማንነት ነው ያለው ኦሮሞኛ የሚባል ቋንቋ ነው የሰማሽው ቋንቋውን አለመቻልሽ ሳይገርምሽ Asteer fi maajira mee kana bal'ina isaa itti deebinaa jechuudha. Asteer badhaanee ni beektu mi badhaaneedha ka abbaan isii jechuudha. Namoonni hedduun maqaa badhaanee kana waan dogongoranii fi anis wanni viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Amma tasfiish dhagaa እንደዚህ አይነት የድንቁርና ጥግ ላይ ሰው ሲደርስ ማየት በጣም ያናዳል የሚያሳፍራል። በቃ ሰገጤው ከፊት ነው ያለው በሐሳብ አልተግባባኝም tasfish kana amma dhageessan kun jechuudha ani abduu mobile app irraa waraana jalqaba irratti subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isin jira gurbaan reefuu jalqaba irratti dhageessan kun yeroo takka Ameerikaa keessatti hattuun itti isaa live waraabaa jiru yeroo hedduu fakkeenyaaf duraan Oromoo leqeeqaati ture jechuudha garaagarummaa siyaasaatiin Johaar fa'aa leqeeqaati ture jechuudha haa ta'uti wanti inni har'a dubbate abbaa barbaade haa ta'u jechuudha dhugaa Oromoodhaa yeroo qola irraa baasee haala kanaan kan dubbatu taate nuti ni fudhannaa jechuudha abbaa barbaade iyyuu haa ta'u amma akkuma gartee gurbaan kun jedhe jechuudha waa'ee Asteer Badhaanee namoonni tokko fakkeenyaaf kan quban qabne waa'ee Asteer Badhaaneedha dhiheenya kana jechuudha hatta waan isaan dubbatanillee hin beeknu waan isaan dubbatan namaaf hin galu akkanumatti silaalaniitiin magaalaa ta'uu kee guusi argan si falaxanii nuti Addis Ababeen rakkanneeti jirra nuti Addis Ababeen cinqabneeti jirra falmachuu qabna Addis Ababeen mee waan gurbaan kun isii tanaaf dhaame jechuudha akka ajaa'ibaasitti addaan baasee kan inni dhaameef kana dhageeffadhaati walitti deebiname. አዲስ አበባ የሚባል ማንነት የለም ኦሮሞ የሚባል ማንነት ነው ያለው ኦሮሞኛ የሚባል ቋንቋ ነው የሰማሽው ቋንቋውን አለመቻልሽ ሳይገርምሽ ቋንቋውን ባለመቻልሽ ስግጥናሽ ሳይገባሽ እነሱን ሰገጥ ያልሽ እነሱ እኮ አማርኛ ይችላሉ ኦሮሞኛ ይችላሉ አገራቸው ከተማ ላይ ናቸው ምናልባትም የናቁሽ ምን ያህል ሰገጤ እንደሆንሽ ኦሮሞኛ እንደማትቺ ስለተረዱሽ ይሆናል እንደውም ያንጓጠጡሽ ይሄ ነው እየበዛ የመጣውን አያችሁ ምክንያቱም ይሄ መንግስት ኦሮሞ አለመሆኑን የምታውቁት ኦሮሞን የሚያንጓጥጡ ኦሮሞን የሚያዋርዱ ኦሮሞን የሚንቁ የኦሮሞን ቋንቋ የሚንቁ አመሜ ላላ መጋርታኒ ጉርባ kana jechuudha anuga dubbachuuf hedduu na gammachiisa warroonni keessattuu dhala bara masira tokkummaan baanan sun iyyuu akkanatti jechuudha kan dhufuu qabu dhugaa Oromoodha yeroo Oromoon akkanatti argee jiru kanatti afaan bar jechuun waan viidiyoo kana qabannee dhufuuf yaa jira keenya mootummaa Oromoolee jechuun mootummaan Oromoolee waan akkana akka jiru haa hubatuufi jechuun isin qofaa miti Asteer hedduutu jira mootummaan Oromoodhaa kaateetu kun akkanaa kun hedduutu jira kan osoo carraa argate hayyuu meeqa profeesara doktora beekaallee dabalatee itti beeki amma namoonni tokko fakkeenyaaf yookiin ammoo doktor Abiyyiin sababa garaagarummaa siyaasaatiif yookiin wallaalaadhaa akkasii waan akkasii yaada aayidoloojii isaa kanaanii dhugaa jiru itti himuudha qabna jechuudha waa'ee wallaalummaa maaliin akkuma jirutti tahee jechuudha beekaalleen hedduutu jira kan akkasii jechuudha kan yaada akkanaa kana qabu kan gartee Itoophiyaa takkatti akka aadaa durii sanittiin deebisa kan jedhu yaada akkanaa kan qabu kana hedduutu jira jechuudha garuu warroonni biraa kan afaan kana hin dhageenye kan gartee dhugaan isaanii anallee yoo ta'e akkasuma jechuun dhugaan galteef jechuudha amma fakkeenyaaf gurbaan kun yeroo duraan jechuudha garaagarummaa siyaasaa likkii qaceellotti qabnaa jechuudha Oromoo leqeeqaati ture jechuudha gurbaan kun akkuma isinuu beektan jechuudha amman tana ammoo wanti inni amman tana jechaa jiru kuni dubbii dhugaati jechuudha tarii Oromooleen hundi akkanatti galuu fi dhabuutu malaa jechuudha isiin amma intalli maal jette akkuma isinuu dhiyeenya kana quba qabdan jechuudha Asteer Badhaanee wanni isaan dubbatan iyyuu kanamaaf hin galle yoo ati gartee fakkeenyaaf afaan magaalaa ta'uun kee irratti barame cal jedhaniitumaan aaru waanuma ati gartee qineedhaan hamattu itti fakkaatu haala akkana kana amma mee dhuguma qeerroon Finfinnee keessa jirutu dhuguma akkasitti akkasiin jette san beeki amma yoo wallaalee iyyuu wanjala miti jechuun wallaaluu wanjala miti beeki isiin ammoo akka waan gartee afaanuma Amaaraa kana iyyuu waan addaa wahii jechuudha waan addaa wahii goote haala akkasii saniin lafa keette gurbaan ammoo dhugaa jirutti afaan isaan dubbatan kadhate waan isaan dubbatan hin beeku jette sun bar afaan Oromootii jedheen eenyummaan Addis Ababaa jedhamu hin jiru kan jiru saba Oromooti naannoo Finfinnee kana kan jiru saba Oromooti maaninatiinis kan Addis Ababaa jedhamu hin jiru amma gurbaan beekisirratti qolarraa baaseeti itti himee jechuudha saba isii kan tahin ni ajaa'ibsiise sadarkaa kanarra gahuu kanatu
ajaa'ibsiisa jechuudha gurbamayyuu jechuudha sabaan Oromoo ta'uu baatu iyyuu gurbaa kana haalli sadarkaa kana jechuun wallaalaa fi jibbaan hagan haguugee sadarkaa kanaan nama gahutu isa ajaa'ibsiisa jechuudha dhaloota yeroo har'aan tanaa akkana kana keessatti dhalachuun yeroo kana keessa jechuudha mootummaan Oromoo amma yeroo kana jennu Asteer qofaa fi miti Asteer hedduutu jira akkuma reefu isin jedhe jechuudha amma Asteer fakkeenyaaf maqaan isii Asteer Badhaanee Maaroo Waaqoo maaliidha waan akkasii jechuudha durii fakkeenyaaf akkuma isin yaadattan maqaa Oromooni waa'ee maqaa kana qofaan jechuudha goofareen keenya bookaa ture akka waan rakkina namaa qabnu jechuudha jechuun fakkeenyaaf amma nam tokko yoo Badhaanee Waaqoo Araarsoo maal jedhame maqama kana qofa bakka ilma abbaa gadaa waan jedhu akka waan ilma abbaa gadaa ka jedhamu wartee gubbarraa maleekaan dhiixee lafa buustee wahiitii jechuudha nama yaada isaatiin waan inni yaadu akkaataa guddina isaa aayidoloojii isaatiin ilaallee saniin madaaluu danda'uu qabnaa jechuudha yeroo har'aan tanaa warroonni jibbaa akka ajaa'ibaa kanatti facaasanii fi warroonni kaleessallee gartee fakkeenyaaf Oromoo irratti goobanaa irraa kaasee jechuudha warra har'aan tanaatu nuti ilmaan goobanaa jedhee dhaarataa jiraami fakkeenyaaf mootummaan Oromoo jechuudha mootummaa Oromoo kan kun warri akkanaa kun hedduutu jira waan ta'eef viidiyoo akkanaa kanneen leellifnaa jechuudha tokkummaan Oromoo kan jedhamu sun illee silaa alagaan akkamitti wanni akkanaa kun jedhama anas yoo taate kanumaa silaa warri namni hundi akkanatti kan beeku taate dhugumatti tokkummaan sun karaa kanaan dhufa ture jechuudha garuu tokkummaan ati afaan san dubbachuun tokkummaa keenya diigee qubee kanaan katabuun afaan keenya diigee ati alaabaa san qabachuun afaan keenya diigeedhaan osoo hin taane karaa kanaan ture jechuudha tokkummaan mee kan tasfish kanallee dhageeffadhaati walitti deebina tasfish kaa hedduun keessan beekta yuutuubara viidiyoo kanarratti faa jechuudha bifa dookumentariitiin viidiyoo dheeraadha hojjete tasfish gara daqiiqaa 40 jechuudha yuutuub isaa jala seenaati ilaala achirraa guutuu isaanii argattu jechuudha mee kan tasfish kanallee dhageeffanneeti walitti deebina jechuudha አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራን ኢትዮጵያ ከማንም አይደለም የሚወረሰችው ከሰማይ ነው። ከሰማይ አይታ እግዚአብሔር ምድርን ከዚህ በኋላ በንፍር ውሃ አላጠፋትም ብሎ ቃል ኪዳን የገባበትን ቀስተ ደመና አይታ ነው አምጥታ እንትን ያለችው። ያንን እኮ ያደረገው እግዚአብሔር ለእስላም ለክርስቲያኑ ነው ለሰው ልጆች ጠቅላላ ነው ቃል ኪዳን የሰጠው እግዚአብሔር። እንደዚህ አይነት ድንቁርና እንደዚህ አይነት የድንቁርና ጥግ ላይ ሰው ሲደርስ ማየት በጣም ያናዳል። አመላል ተስፊሺ ijoollee finfinneeti jechuun nama finfinneetti dhalatee guddateedha sabaan amaara yaadaan aayidoloojii keenyaan garagara ta'uu dandeenya jechuudha isiin tun ammoo an abbaan kiyya Oromoodha abbaan kiyya akkasii jechuun abbaan isii Oromoo jechaan jiru beeki isin himee jiran namni abbaan Oromoodha kan haadhaan amaaraa rakkoon qabu sun uumama waan rabbii waan inni filatee godhe sun ta'e waan rabbiin godheedha fakkeenyaaf ani jaaladhee haadhaa fi abbaa kiyya irraan dhalanne jechuudha jechuun uumaa godhuu hin danda'an fudhachuudha malee jechuudha dubbiin haala summummaa akkanaa kana qabaachuudha ani abbaan kiyya Oromoodha garuu eenyummaa Oromummaa san wanni jedhamu suni diina anaaf jedhaniitiin haala sanii yaaduudha jechuudha amma tasfishii kan garaagarummaa Oromoodhaan qabutu isiin ammoo kan gartee fakkeenyaaf abbaadhaan an Oromoodhaa ofiin jecha mee viidiyoo kana keessattuu dhageessan xiqqashoo takka jechuudha haala kanaanii jibba ammoo Oromoodhaaf qabdu ifaa bilisatti dubbatti maa wanni isaan dubbatanuu hin beekamu akkana nama afaan dubbiba reefuu gurbaan kaan irratti dubbataa turedha jechuudha tasfishii kanuma sabaan amaaraati akkasitti isii caalaa akkamitti Oromoodhaan akkana jetti viidiyoo kana caalaa isin ajaa'ibsitu kana fuula dura jira dhageeffadhaa በቃ ሰገጤው ከፊት ነው ያለው በሀሳብ አልተግባባኝም ብሎ ሊፈነክት የሚነሳ ማለት ነው በቃ ይፈነክታል ምንም ችግር የለበትም ሁሉም ላይ ደግሞ የበታችነት ኮምፕሌክስ አለባቸው ምንም ልናደርግ አንችልም በግልጽ አማርኛ መናገር አለብን በቃ እንዴ ለትዕግስትም ልክ አለው በዳኔ ነጎ ኦሮሞ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው ይዞ ሄደው እሺ ኢትዮጵያን ወክሎ መቃሲት dhageeffadhaa ለበልቡትን ጨርቅ ጠቅላላ አያውቀውም ምን ያባት አንድ ነገር ልንገርሽ ዛሬ አንቺ ጨርቅ ላልሽው ባንዲራ ለዚህ ባንዲራ የሚሞት ብዙ ህዝብ አለ እንደየክልሉ ይወክለኛል ላለው ባንዲራ የሚሞት ብዙ ህዝብ አለ አንቺ የትኛውንም የኦሮሞ ህዝብ አይወክልም ጨርቅ ነው ላልሽው ለዚህ ባንዲራ የሞተ ሊሞት የተዘጋጀ በዚህ ባንዲራ ውስጥ ነፃነቴ አለ ብሎ የሚያምን ሚሊየን ህዝብ አለ Thank you tasfish tasfish kaisin hundi keessan hundi beektan jedheeti yaada YouTube isaa jala seenaati viidiyoo kana guutuu isaa dhageeffadha amma haala kanaan jechuudha waan isin ajaa'ibsiisu nuti Oromooni fakkeenyaaf yeroo wanni tokko taahame nuti Oromoo qofatu dura dubbata jechuudha garuu isaan haala kanaan osoo saba biraa taahanii jiranii amma tasfifaa jechuudha akkuma reefu isin jedhe nama gartee Finfinnee keessatti Addis Ababa isaan baanansan jechuudha Addis Ababa taheeti jechuudha akkuma isii kanatti silaa jechuun waan kana isii caalaa iyyuu jechuu danda'a ture jechuudha namitti jechuun intala Asteer Badhaanee jedhamtan jechuudha
hatta amma alaabaa tana jaalateeti miti beeki inni waan tokko ati ufii jaalachuu fi jibbuun waan biraati sun akka jirutti tahee waan kana eenyutu jaalata mirga namaa wanni jedhamu barkanuma waan biraati miti beeki mirga namaa wanni jedhamu kanaa jechuudha mirga namaa tuquudhaa fi mirgi kiyya eegamuu qaba jettee mirga namaa tuquu hin dandeessu jechuudha waan kana eenyuudhaa fi wanni kun eega isaaf tahee anaaf hoo maali eega isaaf tahee anaaf illee dirqama tahuu qaba maali fi innis kiyya waan naaf kabaja jiruuf anis isaa kabajuu fi hin qabaadha dura jalqabaate fakkeenyaaf kanamaa tokko kabajeetiin namni keessiif kabaja jechuudha garuu keessirraa fuudhaniitiin kiyya kana uffadhu hogguu siin jedha mee tokkummaa akkamtu akkasiin dhufa bara waan kana keessatti fakkeenyaaf mootummaan Oromoo illee maal akka yaadu waliinuu beeyna mire mootummaan Oromoo beekama akkana yaadni isaanii akka kana namoonni hedduun ammallee fakkeenyaaf waa'ee intala tanaatu jechuudha ajandaa godhatanii beeki yookiin fakkeenyaaf hidhamte akkas taate maaroo taate waa'ee intala kana eenyu ergata ispiikara eenyuuti eenyuudhaaf kan dubbattu isiin kaaseeta teeppiin isii eenyuunidha kan isii dubbisu eenyuunni beekuu qabdan jechuudha waa'ee isii ajandaa godhachuuf osoo hin taane asteer hedduun akka jiru Oromoo keessa beekuu qabdan maqaadhaan deemuu osoo hin taane mootummaan Oromoodhaa ati jettu kuni akkana ta'uu hin dagatin ilaalchi isaanii kan akkana ta'uu hin dagatin warra gartee eenyummaadha balleessinaadha kan isaaniitiin alaabaa arongaadee bicaa qayyii lumuutiin sun jechuudha daammanaa irraa nuu bu'ee duubessa irraa nuu bu'ee amma fakkeenyaaf inni ortodoksiidha nama gartee fakkeenyaaf yeroo hedduu jechuun warri ijoolleen hordoftoonni amantii ortodoksiidha baandiraa kana fakkeenyaaf waa'ee beertikirsaanaati waa wal qabsiisanii fi waa'ee kanaa isiniif kaase tasfishammaa ortodoksiidha jechuudha nama akka malee amantii isaa jaalatullee yeroo hedduu irratti hojjeta waa'ee amantii irratti illee hojjeta gurbaan kun jechuudha garuu ortodoksii ta'uyyuu baandiraan kun akkas tahuu sadarkaa kana wallaalummaa sadarkaa kanaan nama gahuun baay'ee waan fokkataadha jedhetti haala saniin isii qeeqee jechuudha waa'ee baandiraa irratti illee nuti baandiraanii daammanaa irraa nuuf bu'ee maalidha kan isiin haasofte jechuudha ammoo kan gartee akkuma tasfisheen san miiliyoonni meeqa duuba jiru carqiidha jette carqii jechuun carqii hin beeknu jette kabajaa amala kenna daammanaa irraa bu'ee waaqatu muslimaaf kiristaanillee dirqama achi jalatti buluu qaba kana rabbitu akkasitti dubbatee kun ammoo carqiidha haala akkanaa kana jechuudha duuba namoota akkanaa kanaa fi dhugaa Oromoodha namoonni Oromoon tahee yeroo akkanatti dubbatan ana hedduudha na gammachiisaa jechuudha maaliif seetan asteerii fi amma isii tana qubna garirra gooneetii miti beeku yookiin isiin waan guddaadha jennee waa'ee isii dubbachuu fi miti asteer akkanaa dhibbi akka jiru beekuu qabna Oromoo keessa jechuudha kan abbaan badhaadhee araarsoo maalii fi biqilaa fi maaliidha hedduutu jira jechuudha garuu kan aayidiyaan isaa aayidoloojiin isaa kan akka asteer jechuudha hedduutu jira jechuudha kan akka abiyyi kan abbaan isaa Oromoodha kan Oromanyaa fakkeenyaaf amma isiin tun afaan Oromootuun beektu maal akka dubbatanuu hin beekamu jedhe gurbaan ammoo himeefii jira kunis jechuudha maal akka dubbatanuu hinamaaf hin galu jennaan afaan Oromooti jedheen kan isaan dubbatan sun isaan ammoo sirra ariifa jedheen Oromanyaaf afaan Amaaras afaan Oromoolee ni beekanii sirra ariifa jedheen Addis Ababa wanni jedhamu hin jiru saba Oromooti jedheen maaliif boru saba isaatitti illee gaafa dhuftee fi amma inni ni beekaa jechuudha yoon ani isa kana kabaje kiyyallee kabajamaadha gaafa ka isaa diqqaatutti gammade kiyyallee ni diqqaata waan jedhutu galeefi jechuudha dhugaan jiru amma kanumaa jechuudha akka amma jira kanaa galetti nu hundaaf galuu qabna nuti illee akkanuma caljennee yookiin sabaan nama farranyee akkas jechuu osoo hin taane aayidoloojiidhaan nama ilaalchaan kaayoo isaatiin nama deeggaru nama mormu danda'uudha qabna jechuudha mootummaan Oromoo kaateetti kun aayidoloojii akkam qaba asteeriin garaagarummaa ni qaba yaadni isaa maali amman tana maal godhaa jira maal irratti hojjetaa jira fuula duraaf gaafa miila lamaaniin gadi dhaabbate maal hojjetuu deema kan jedhu meeqa kennatu beeki amma kan mormuu fi kan deeggaru hin baanu kanummaan amma akkanatti callisee taa'u yookiin ammoo namni tokko beeki amma yookiin waa'ee siyaasaatti fakkaata siyaasa sun ta'in kun dhimma jiruu fi jireenyaati jechuudha maal akka inni godhuu deemu maal akkasi godhuu deemu namni beeku jira hedduudha jechuudha keenyaa yookaan akkasitti akka jira kanaatitti amma dhugaan hin galinneef hedduutu jira jechuudha kanaafuu wantoota akkanaa kanarratti tokkummaan silaa kan gadi dhaabbatu jechuudha maaliif ani yoon lakki Amaarrilleen mirgi isaa tuqamuu hin qabu Oromoos mirgi isaa tuqamuu hin qabu odoo sabni hundinuu kana kan jedhu taate tokkummaan kan dhufu karaa kanaan jechuudha amma akki ijoolleen jette kuni akki jarri kunniin lamaan jedhan kuni silaa akka gartee dhugumatti akka biyyaatitti waan jedhamuudha malee jechuudha wal kabajuu fi waliin deemuun hammachuun baanan sun silaa akkana ture dhugaa walii ibsuudha ture jechuudha alaabaa oonagii carqii kan isin jetteen sanii alaabaa oonagii jette jechuudha isin kan isin carqii jetteen suni Oromoo meeqatu achi jalatti wareegame amman tanayyuu itti wareegamaa jira jechuudha Oromoon amman tanallee alaabaa tana qabatee jechuudha kan inni qabsaa'aa jirullee jechuudha an Abduu Moobaalaa Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaa laatu